Pirojektiiwwan ammaa kana hojjetamaa jiran kan fakkeenyaaf nu daawwanne Riverside faati in babbareeda garuu dursi kennamuuf hin qabu ture komii jedhu jira. Magaalaan jijjiiramtee bareeddee jiruuf jireenya uummataa wajjin bareeduu hin dandeenye wajjin jijjiiramne jijjiirama guutuu ta'uu hin danda'u. Waggaa 5 kana keessatti hospitaalonni 4 bajeta mootummaatiin uumaniiru. Akka heera mootummaa Itoophiyaatti ammoo Oromiyaan magaalaa Finfinnee irraa faayidaa addaa qabdi. Suniin aga ammaa hojiirra oolee jira. Amma gara mariitti galee ifatti mirga waan ta'eef mirgi suni tokko lama jedhamee irratti walii galame hojiirra ooluu qaba. Haa ta'u immoo akka kaleessa isaa wal dhiibuun hin jiru. Magaalaa Finfinnee himatamuun tokko malaamaltummaatti baay'atee jedhu namoonni komiin al jiru. Nama ijoolleen tajaajila namaa kennite gubboo nama gaafatti kun dhugaadha. Siistamni keenya hoo malaamaltummaarraa bilisa bahe malee biyyiin badhaatu. Finfinnee keessatti ammoo hojjettoonni mootummaa faatii galiin isaanii garmalee gad aanaa jedhu. Rakkinni olaa kaa'u qaala'insi jireenya olaa kaa'u malee galiin isaanii walqixa tarkaanfachaa hin jirtu jedhan. Kan irraatti akka kantiibaa magaalaa kanaatti maal hojjechaa jirtu?